Akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Yeroo ammaa kana kan argamnu istiidiyoo keenya kan Minisootaatti argamnu jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti wanti biyya keessatti raawwatamaa jiru hawaasa hedduu kan yaachisaa jiru jechuudha. Akkuma beektan xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti doorsisni gama mootummaatiin irratti adeemsifamaa jiru irratti hawaasni Minisootaadhaa yeroo ammaa kanatti yaada isaanii ibsachuudhaaf wal gahanii jiran jechuudha. Egaa namoonni hedduutu jira. Akkuma gama toor miidiyaa fuula Facebook jawaariitiinis ta'ee karaa birootiin hubachaa jirtan yeroo ammaa kanas qeerroonis hedduun ka'anii jiranii mana jireenya jawaariitti argamu humni mootummaas marseetiin kan jiru jechuudha. Isa kana irratti hawaasni Minisootaadhaa dafii ibsachuudhaaf dhufanii jiran jechuudha. Isa kana ammootu qabxii miriidhaaf kan nuun ta'u qabxii lama qopheeffannee jirra. Inni ammootu kan jalqabaa wanta ta'e kanarratti maaltu sitti dhagamee kan jiru jechuudha. Wanta isaanitti dhagame ibsachuudhaaf kan asitti argaman jechuudha. Lammaffaa irratti ammootu gara fuulduraatti wanti kun akka hin deebinee fi maal gochuu qabnu. Gama biraatiin ammootu Jawaaris ta'ee OMNs ta'ee uummata Oromoo bira dhaabbachuudhaa fi maal gochuu qabna kan jedhu irratti marii taasifna jechuudha. Nu wajjin turaas ni jenna gama mariitti seenna. So qabxiin keenya kan jalqabaa akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaadetti egaan akkuma beektan qabsoo yeroo ammaa kana uummanni keenya waggaa hedduudhaaf taasise kana gara xumuraatti hamma tokko kan dhiyeesse keessa addureedhaan kan kaafamu Jawaar Mohammadii fi qeerroo Oromooti jechuudha. Qeerroo kana hoogganuudhaan sadarkaa amma jirru kanarraa kan nuun gahee isaadha jechuudha. Gama biraatiin immoo wareegamni kun wareegama salphaa miti. Qeerroo Oromoo hedduun isaanitti wareegamanii dubartiin keenya itti miidhamanii daa'imman itti dhumataniitiin kan as geenye jechuudha. Kana gooneetiin dhaaba yeroo asiin dura uummata keenya cunqursaa jiru uummata keenya miidhaa ture viidiyoo kan wayyaanee wajjin uummata keenya wajjin irratti duulaa ture gara aangootti fiduu danda'a jechuudha qabsoo uummata Oromootii fi gara qabsoo qeerrootiin jechuudha. Isa kana irratti yeroo ammaa kana masaraa mootummaa isaan seensinee jirra. Isa kana irratti isaan namoota ammas deebi'aniitiin doorsisni isaan taasisaa jiran kuni akka nama dhuunfaatii miti akka uummata Oromoo guutuu irratti fi taasisaa jiran jechuudha. Kana irratti jalqaba irratti namoota muraasa irraa qabxii hedduu yaada isaanii kaasneetiin kan itti fufnu ta'a. Jalqaba irratti wanti kun ta'uudhaaf maaltu sitti dhagahame jedhu irratti namoonni muraasni yaada qabaatan tole Zaak. Galatoome Abdi uummanni kun egaa as dhoo'ee qabee namni waamee oduu hin ta'in waamiinsa nama tokkoo malee jaalalaa fi kabaja kennaa yookaan immoo kaannaa inni gaafa qabsoon uummanni Oromoo gaafa qeerroon yaatee baatu gaafa uummanni Oromoo rakkoo keessa jira arras rakkoo keessa beera jechuu hin dandeenyu gaafa qabsoon keenya jalqaba irraa kaaturraa jalqabee Jawaar uummata bira kaawwate gaafa Jawaar irratti immoo diinni ba'ee bifa kanaan duulu dhaabannee hin laallu jechuudhaan uummanni mana ofiitii ba'ee asitti argame jechuudha. Istiidiyoo Minisootaa jiru kanatti jechuudha. Kanarraa kaasee egaa dubbiin kun akkamitti ka'ee paarlaamaa irratti dubbatame. Paarlaamaa irratti warroonni paaspoortii lamaa qabdan miidiyaa bifa adda addaatiin hooggantan jedhamee kaleessa irraa jalqabee wanta haasa'amaa ture. Kanaafuu wanti ta'aa jiru kun wanta eeggamaa ture jechuudha. Adda manni Jawaar Mohammad namoota isa eegan isarraa fudhachuu yaaluu irraa kaasee manni isaa waraana mootummaatiin ammaan tan akka marfamaa jiru marsaalee hawaasaarra waan deemaa irraa argaa jirra. Egaa erga qeerroon weeragama guddaa kafaleeti mootummaan kiiloo 4 seensise jedhamu bifa akkanaatiin nama Oromoo nama qabsoo Oromootiif haga weeragama lubbuu hin baha jedheeti biyya ofiitti gale bifa akkanaatiin tiriit gochuun yookaan bifa akkanaatiin itti dhihaachuun waan hin taane waan fudhatama hin qabne kan Oromoo nama ta'e iyyuu miti bara wayyaaneetu waan akkanaa namni Oromoo biyya san bulchaatii miti bara wayyaaneetu waan akkanaa mootummaarraa waan eeggamuu fi waan ta'uu hin qabne ta'aa jira. Waan kana uummanni hundinuu karaa hundaan biyya keessaallee biyya alaarraallee mormaa jira. Warroonni keessattuu ODP warra biyya bulchaa jirtan akkasumatti warroonni qaamni waraanaa paartii kana yookaan hooggantoota paartii kanarraa immoo ajaja fudhattaniiti bifa akkanaatiin dararaa akkanaa geessuudhaaf deemaa jirtan seeraanis hin gaafatamtu waan kanarraa dhaabbadhaatii waan godhaa jirtan kana of dhaabbadhaatii of laalaa
kun ta'uu baannaan wantoota amma booda ta'uu deemanii fi wantoota amma ta'aa jiraniif illee itti gaafatama ka fudhatu ummanni hundi bifa tokkoon jedhaa ka jiru mootummaa ta'uu akka nu beekamuu fi ummanni hundi bifa akkanaatiin akka hubatee waan kana ciminaan hordof keessattuu qeerroon Oromoo akkuma amma karaa adda addaatiin dhooyee yaa'ee deeggarsa isaa agarsiisaa jiru nama waan guddaa godhee ummata Oromoo bifa bakkee amma jiru kana geessuu irra waan guddaa kana raawwate kana caalan malaa fi akka gocha kanarraa deebi'uun dabalataan immoo waan akkana akka dhaaban kan jedhu ergaa dabarsuu barbaada akka nama dhuunfaa tokkotti. Galatoomii kamanni jirratti wanti xiqqoo dabaluu barbaadenis akka mariidhaan nuti jechuudha. Asiin dura mootuu kan nu hidhaa tures kan nu ajjeesaa tures kan nu doorsaa tures qaama biraati jechuudha. Naftanyaa himachaa turre saayintaansii wayyaanee turre amma mootuu Oromoodha jennee kan yaadnutu achi keessa taa'eetiin nu doorsaa jira jechuudha. Akka mariidhaaf sinii ta'uu fi itti dabalee namni biroo namni isatti kadiiroo. Miirii isinit dhagahame maali waan jedhu ani wanni na dhagahame wanni guddaan tokkine miira dallansuu hamatti natti dhagahame wanni an dallansuu kun na dhagahamtee fi waa takka lamaaf na dhagahame tokkoffaa wanni kun wanni na dhagahamtee fi Jawaar Mohammad jechuun nama uf wareeguu fi qabsoo kanaaf uf dabarsee kennuuf gale wanni kun hin dhuftillee shakkee ture yoom dhuftiidha kaan hin shakke daddaftee akkas dhufuun kunin akka tokkoon na aarsee jira wanni isin na aarsiteef warri Jawaar gargaaree furguggeessee baqqaangoo kanaan baase ilma abbaa gadaa warra abbaa gadaa jennee faarsinutti mucaa abbaa gadaa ka isaan achiin baase kana shirigoos kanaa daddafee sa'aatii kanaan dhalachuun akka malee na aarsee jechuudha tokkoffaan suni lammaffaa odoo Oromoon aadaa marii wal gaafachuu abbootiin gadaa hayyoota jennu dubbii Oromoo ka jidduu warra jirtu kana sadarkaa siyaasaa biyyatti dhoosanii warra lagaa gammachiisanii ammoo kaan golii godhachuuf waan akkasii ittiin deemuun kun akka malee nagaddisiisa jechuudha. Wanni an gabaabdu jechuu barbaadu wanni Jawaar Mohammad gubbaatti ta'e kunin Jawaar Mohammadiitiif qabsoo Oromooti inni mataa hayyuu onneewwan kanaan deemu mootorii qabsoo Oromoo waan ta'eef yoo Jawaar dhaamsine qabsoo tan dhaamsina waan jedhu wanni tun ammoo hin taatu hin dhaamtu. Wanni tokko warra nu daawwachaa jiruuf mootummaallee waan hunda waliin dabarsin abbummaan fedhe mootummaa ta'ee qaamni mootummaa ala Jawaar Mohammad gubbaatti balaa waan tokkoo dhaqqabsee jennaan lubbuu isaati miti balaa waan tokkoo dhaqqabsee jennaan itti gaafatamummaan harka mootummaa biyyi sunii irraa hin bu'u mootummaa waanum fedha haa godhuuti abbaan fedha haa godhuuti halkan qixxeen security Jawaarii irra baasuni wanni hamtuun abbaan fedhu godhe itti gaafatamuun biyyi sunitti Booranatti haa taatu Finfinneetti haa taatu Wallootti haa taatu Harargeetti haa taatu waanum fedhe qilleensa biyya suniitiif lafa biyya suniitiif bisaan biyya sunii gubbaatti itti gaafatamummaan mootummaa Itoophiyaati itti gaafatamaa muummichi ministeeraa biyya suniiti Oromoo wanni kun ejjannoon kun Jawaar akki yaadatti akka warra tar yaawaa ta'e galat rabbiitiif galat uummata Oromoo kan inni abdatoo herrega sunii fi Jawaar yoo bahillee kanattu baase Oromoo nami lamsi hin malatini sadisi hin malatin sitti aggatanii waan si deema waan si jira kana hubadhu deeme kanaan durallee qabsoon Oromoo akkasiin nyaatamtee beekti yeroo takkaa miti yeroo lama yeroo sadi hayyootni Oromoo biyyi san duratti oofnaa jedhanii namni akka Jawaar mootummaa kan tasgabbeessee qeerroo irraa qabee warri kana malaa fi falaa fi karaa daa'if hin jiru yoo har'a warri kun Jawaar gubbaa waan kan ka godhan taate wanni Jawaariif yaadamtaanan waanuma jechuun warra hayyoota Oromoo kabiraatiif yaadame akaayin dhiiraa lameen gubattu qabsoon Oromoollee yeroo hunda yeroo lama yeroo sadi akkasin taatu Jawaaruuf haa eeggatuuti qeerroon Oromoo bakki jirtan cufattu haa eeganiiti isanillee bira dhaabataniiti waaqii isa eeguti ammoo ka waan kana malatu ka waan kana falatu wanni kun waan cufaayu caalmaan hoggansa Oromoo barbaaddi Oromoo dhakaa walitti darbitan hundinuyyuu ka waraanaa ka qawwee maal walitti kaafattan yeroo amma yeroo dhakaa walitti darbattanii miti yeroo qub walitti qabdanii miti Jawaar jettuun jaalattanii jibbitanii Jawaar feetanii fedhuu baattanii Oromoo waan ta'eef alagaan qubitti qabu jira warri keenya ka alagaa waliin ta'ellee wanni qubitti qabaniif waan kan malee waan biraati miti yeroo tokkummaa Oromoo yeroo dhufa caal barbaachuu taate warri dhakaa walitti darbannu mee dhiiroo yeroo tokko dhaabanna
dhakaa walit darbinu kana Oromoo cufaa balleessu wanni Jawaarii dhufti Bornaa dhufti Iftaansii dhufti tokko man Oromoo cufaa deemu jirti hardi waan kana Jawaarii wal dhabnee fi gammannee kalaalu taanaan bor anaasirra nooltu kanum jedha amma galatoma Kiriyo galatoomi asirra murtaa'e tansa. Abdii galatoomi. Ammoo inni jechuu barbaadu duraan dursee uummanni halkan kanaan yeroo gabaabduu keessatti asitti argamtan galatoomaa isiniin jedha. Itti aansee ammoo sakuriitonni Jawaariin akkasitti lubbuu fi kennanii wajjin dhumna jaansuni naa galatoomanii galata guddaa qabu. Oromoo biraa Oromoo miliyoona 50 hedduu isin galatoonfata. Ammallee kaayoon keessan ejjannoon keessan akkasumatti jaafuu isiniin jedha. Ka biraa ammoo Jawaar jechuun nama tokko garuu yaadaan ummata Oromoo hunda nama bakka bu'e tokko. Jawaar tikfamuu qaba. Jawaar eeggamuu qaba. Jawaariin tuquun nu tuquudha. Jawaar tuqamuu isaa laaluu hin dandeenyu. Jawaar dhiiguu jechaan nu dhiiguu jechaadha. Jawaarii tokkocha ajjeesuu hin danda'an. Garuu jawaarii tokkocha ajjeesanii biyya ijaaruun hin danda'amu. Eda'amuun jedhamu sun nun ilaalatu nuti. Oromoon ilaalatu hin eda'amnedha. Jawaariin hir'isuun jawaar maali? Oromoo Itoophiyaa miti. Kun dhaabbachuu qaba. Kun fafa guddaa salphina osoo lammaan achi jiru osoo Biraanuu Juullaa jiru biyya jarri kunniin liid godhanitti waraanni mana Jawaarii marsee yeroo ammaa kana achi jiraachuun hedduu fafa hedduu qaanyiidha. Gabaabatti salphina biraa osoo nutti hin fidin osoo biyyi hin boora'in ka gaafa duraa jedhan sanii miti amma boora. Amma yeroo gabaabaa keessatti dhaabaa isiniin jedha kanuma dhaamsi kiyya galatooma. Moktaar galatoomi wanti jechuu barbaade gidduudhaan jechuudha nama hedduu waan qabnuu fi gaggabaabsaa deemallee kan biraa mootu sagantaa irratti haasa'uu deemnu duraallee akka alan baane qaamatti irratti mari'achaa jirru maaltu itti dhagameera wanti kuni miira isin itti dhagamee miira keessan ibsachaa jirtu kan biraa mootu qabxii taanutti dabarraa isin biraa. Ana kanatti dhagame taajjabi wanti guddoon tokko in taajjabee wanti taajjabe maali? Maaltu duraan nu cabse seenaa keessatti uummanni Oromoo gabrummaa uummanni Oromoo waggaa 150 keessa darbe kana keessatti maaltu nu cabse eentu nu cabse diinatu dhugaan nu cabse moo numatu ofii wal cabse ka jedhudha taajjabbi. Kanarratti ammoo jenereeshiniin kun haarawaa dhalli amma jiru haarawaa Jawaaris dhalli amma jiru kana keessaa ol bahee seenaa kana qoratee eentu nu cabse akkamitti cabne jedhee qoratee uummata Oromoo guddaa Jawaar jechuudhaan uummata Oromoo Jawaar maqaa tokko keessan haa qabaatu malee uummata Oromoo kan ufafoo uf duuba dalgee lamaan hiriirfatee itti gassee jechuu qabsoo kan uummanni bira dhaabate qarreen bira dhaabatte jechuudha. Waliin cabsinu wal bira dhaabbannee walii tumsinee warra nu cabse diina nu cabse ofirraa kaafna. Jallaa nu keessa jirullee ofirraa jallam nu keessa jirullee qajeelfannee gara diinaatti fuulleffannee maalummaa keenya kabachiifannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannee naga buufnee jiraanna jedheeti qabsoo kana eegale jechuudha. Uf kenne jechuudha. Bakka inni uf kennee qabsoo tan ammoo jallaa diina keenya wajjin dhaabbateeti nu saamsisaa nu ajjeessaa biyyaa nu baasaa hayyuu keenya salphisaa ture guutuu ummata kanaayyuu deebisee diina isaa yaabbatee ujummoo godhatee keessaan ummata keenya saamaa ture kana isaanuu qajeelchee karatti qajeelchee diina sana irraa kaasee isaaniyyuu angootti akka dhufan godhe jechuudha. Isaa akkas godhe kana san qofatti hin dhaabanne istuudiyoo Minisootaa kana irraa kompiitara ofii ittiin qabsaa'aa ture meeshaa ofii ittiin qabsaa'aa ture fuudhee ragaadhaaf galma barkumeetti fideeti pirezidaantii Oromiyaa yoo sanii ka turan obbo Lammaa Magarsaatti kenne imaana jechuudha. Qabsoo ummata Oromoo ummata qeerroo 5,000 ol ta'e itti wareegame seenaa isaa yoo baddeessi harkatti badde seenaa isaanii harkatti badde dheessa isatti kenne jechuudha. Lammatti kenne. Nama kana adda lammaan fudhu jiran ufii angoo fudhadhan jenne qeerroo angoo gaafii qeerroon kaaftee tookaan uummanni Oromoo irra qabsaa'etu deebi'in jenne hin deebine mee yeroo kenninaafi jedhanii abbootiin gadaa bahanii gaafatanii nu tasgabbaa haa jennan tasgabbii san dhageesse biyya keessaayyuu deemee more than the deed Itoophiyaayyuu hin ijaarraa warra jedhu alatti karaa dimokiraatawaa ta'eetiin biyya keessa deemee ummata tasgabbeessaa qeerroo tasgabbeessaa gaafiin takka isaanii deebine beekaa akkasitti nama hojjetaa ture adda erga kooraa ofiitti
bahanii booda erga lugaama itti godhatanii booda nuti akka barbaanne dhangalaana si ammoo karaa irraa maqsinatti gatta'an jechuudha. Kan amma Jawaar of kenneera isinii gabaabsuuf Jawaar of kennee jira. Amma nuti maali? How can we change this chaos into opportunity dha. Ummanni Oromoo maal godhuu qabaannaadha. Baruma mara janna kenna. Baarootumsaa irraa kaasa. Taaddasaa Birruuf irraa kaasa. Jirra Waaqoo Guutuuf irraa kaasa. Jaarraa Abbaa Gadaaf irraa kaasa. Ilmoo warroota Abashaaniif yookaan sirni the concept of Ethiopian conceptiin Itoophiyummaa jedhamu kun fixaa nyaataa ture santu addallee Jawaar nyaachisaa jira jechuudha. Concept ka hoogganaa ture Oromoo ta'uu danda'a. Conceptii santu ammallee Jawaar nyaachisaa jira. Kana irratti maal goonaa maradhaa asuma irratti isinii gabaabsa. Kana irratti amaradhanii jechuudha. Ayya ana wani jechuu barbaadu Oromoonni naannoo Misoolaa kana jiraannu amma asuma biraa toora halkan sa'a afuriitti wali biyya keessa ilaalaa jirtanii namni keenya hedduun warra ganama salaa dalagaa seenu dubbii sana dhageenyaan asii walitti qabamne mufannoo keenya dhageessisuu asii dhufne mootummaa Abiyyaan eega dhaabbattee irraa jalqabee keessaa uummanni biyya alaa jiru kun waan hedduu irraa eegaa turre waan hedduu waan Oromoo mufachiisaa godhaa ture harkaa jirra dhagayaa jirra immoo mee biyya guutuu bulchaachichaati obsaa bira dabarre gaaffiin Oromoon hanga ammaa gaafate takka hin deebine gaaffii qeeroon 5,000 ol bara 2-3 guutuu irra dhufte hin deebine san hunda obsaati mee mootummaan tun haatas geebbeessu jennee asii ilaalaa ture osoo sun deemaa jiru arrammoo ijaa fi gurra Oromootti dhufte ijaa fi gurra Oromoo jechuun Jawaarii fi OMN dhufuudha tun qabsoo Oromoo hudduu duuba deemsuu kan isinii fakkaatu yoo ta'e hin ta'u beenzila irra nu loqaa jirtan kana beekaa kanaafuu mufannaa keenya isinii dabarsaa jirra wanni dhaamsa uummata biyyaatiif keessaa dabarsuu barbaadu keessaahu waardiyoota Jawaar eeganii fi sabboontoota Oromoo poolisii Oromiyaatii fi raayyaa ittisaa keessa jirtan hedduun beekaa isinillee sabboonummaa keessanitti amanaa Jawaar ijaa fi gurra keessanii nadaran beektanii bira dhaabbadhaa ittisa keessaahu ijoolleen reefuu akkasitti ajaja dibdanii akkasitti dura dhaabbattanii isaa hojii wareegamte jedhe sun itti nuufufa akka biyya keessaa dhagayaa jirrutti qeeroon teenya bakka hundaa soso'aa jirtanii itti jabaadhaa bakka jirtanii walitti dirmadhaa tanaan isinii dhaaba. Amma wanni kun wanni ta'aa jiru akka nama mul'atutti mootummaan Abiyyaan Oromoo duran alagaa gammachiisuudhaaf waan tana godhaa jira. Adnee harkina akka nama nagarreetti ibsaa turre mee nama keenya mee irra dabarraaf jennee bira dabarra. Osoo deemu tana dhufe har'a tanaan immoo taphni hin jiru. Tanaan taphni hin jiru. Isa Jawaar qofaa miti nulleen kaas jirru hangi tokko dhufne beesanitti ni wareegamnaa waan akka ol goonu laalla. Tun qabsoon bara 550 ol namni keenya itti dhumaa ture. Bar dheenyu torbaaluma lama keessatti mooraa san osoo namni keenya beelaan dhumaa jiru biliyoona 4 gargaarsaan Abiyyaan godhanii gara. Suuraa Minilik Soonaa Silaasee achi kaa'ee haya seeraadhaa kaa'ume waan isaan waan hamtuu godhan takka achi keessa kaa'amee jira. Akka nama waan gaarii godhatti isaan kaa'e. San Oromoon nama keenya itti bira dabarte. Arraba Allama irra dhufee zareenyinnatti gumee gadee arrabni ni dubbate Oromoo arrabsuudha. San bira dabree waan afaan hin jee sa'aatii deemaa fuullee nafatu qaanyii nama keenya jennee bira kunne hanga ammaa. Wadi biyyaatis qeeroon wal qunamaa turre keessaa'uu naannoo Harargee bahaatti wal beeknaa maal goonaa jechaa turtanii wanni goote kunnoo as bahaa wanni gootan isin harka jirti nuti warri biyya alaa isin bira jirra Jawaarii fi OMN jechuun ijaa fi gurra Oromoo tuquudha. Abiy nuraadhaaf Faraansi jaan an tun akka dhuftu ni yaada duraanuu maali namni Lammaa Magarsaa kaade akka Jawaar kaadu ifan dabalataa ture namni Lammaa Magarsaa kaade asin gahe kanaafuu hedduun aaree jira hedduun gochaa jira immoo aaraa fi gubernaa osoo hin ta'in tasgabbiidhaan haaliin teenya biyya keessa biyya alaatis sochoonee waan silaa furmaata waan rakkina Oromoo tana furmaata umuraa itti goonuun sanarratti wal maraannee tasgabbaanii akka sossoonuun isin dhaamsa dabarsaa jabaadhaa turinuu beenzila qabsoo Oromoo ta silaa mee nama keenyaatu masaraa san seene jennee dhaabbanneen sanirratti beenzila tuutu dhufe jabaadhaa tun nu jabeessite malee booda nu jabeessuun isin hin jaa. Aye, ulfaadhu ani wanti jechuu barbaadu dubbii Jawaariiti miti. Obsineerra mootummaan kun ummata kana ni ceesisaa jenneetiin hangadhaa gargaaraa turre hangadhaa cinaa dhaabbachaa turre Jawaar faatillee guyyaa qabsoo tana fuudhanii biyya galchanii jara kanatti kennani ummanni Oromoo addunyaadhaaf modeelanii ta'aa sababa jedhuudhaan addunyaan illee waan tokko laaltee badhaasa kenniteef
torbaan takka osoo hin guunne Nobel Peace Prizein kenname injiina yookiin ammootu mahandisa qabsoo uummata Oromoo kan ta'e Jawaar Muhammad ilaalcha kana irratti xiyyeeffatanii gocha kana irra raawwachuu jechuun kaayyoon isaa kaayyoo Jawaar du'uu ni mala. Ajjeesuus ni danda'an. Qabsaawaan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Oromoo tokko ajjeesuudhaan qabsoo uummata Oromoo gaafii uummata Oromoo of duuba deebisuun hin danda'u. Ufiif duuba deebi'an malee. Sabboonummaa ilmaan Oromoo keessa jirtu Jawaarin Oromoo keessaa fuudhanii sabboonummaan ilmaan Oromoo of duuba deebi'u abadan inuma hin dandeenye. Kana beekuu danda'uu qabdi. Foon harree yeroo fuudhanii siree irra ka'an gangalatee daaraa keessa deebi'aa jedhama. Yeroo ammaan tanaa mootummaan biyyattii sanaa kallattiin inni itti deemaa jiru akka foon harree sani. Foon harree keessaa baatanii saba keessanitti xurii meeqa osoo qabdan dhugaa jiru olii himuudhaan. Dhiiga ilmaan Oromoo waggoota 3 darbe keessatti osoo harki keessan keessa jiru uummanni Oromoo san hunda dagatee imimmaan haqatee ofi isin qabee addunyaa tana ni ceesistan kan jedheef qabsaa'ota Oromoo irratti yaada akkanaan yaaddan abdii jedhu ni miti. Wanti godhamaa jiru wanti amma yaadamee hadha halkan kana keessatti halkan qixxeedhaan yeroo lafti bariite osoo godhanii waan tokko halkan dhokatanii uummanni akka hin dhiisne waan beekaniif halkan dhokatanii yakka kana raawwachuu yaadu jechuun TPLF maaliif komanna? Abbaa isaa hayyee maaliif komanna? Kan isa daran komannu isaan kana jechuudha. Tokko kan lammaffaa ilmaan Oromootiif dhaamsa qaba. Agarree jirra amma. Gara bakka deemaa jirrullee agarreerra. Kanaa ol ifni biraa hin jiru. Kanaaf Oromoonni addunyaa irra jirtan hundi keessanuu gocha Jawaar Muhammad irra raawwatame kana boru balbala hunda waan dhahuufi bakka jirrutti haa balaaleffannu. Imbaasiilee isaanii hunda isaaniititti xalayaa haa galchinu. Kabajaa hangadhaa waliin deemne kana isin ofirraa buusee hatattamaan waraana isaa tuquudhaa miti kan biraa dabalanii fi akka seenu yoo barbaaddan sanii miti yoo jedhamelle taate waraanni keessa yoo ka'e qeerroo miliyoona 6 fi dargaggeeyyii ijoollee lafaa dhuftu miliyoona 15 oltu Jawaar eega. Jawaar onnee Oromoo hunda keessa waan jiruuf wanti godhuu dandeettan hin jiru karaa irratti hanqisa garaa keessaa saba Oromoo keessaa of hin baasinaa qolatti deebi'aa jedhaan mootummaa kana. Abrazaa gadduu ulfaadhu qabxiiwwan hedduu kaastee ittisa kuma gabaabsuudhaan. Okay. Galatoomii anillee akkuma uummata kaanii dubbiin tun hedduu na aarsitee halkan kanaan dhufee asitti argama jechuudha. Jawaar Muhammad qofatti miti wanni kun ka aggaamame. Tuffii Oromooti. Period. Wanni biraa hin jiru. Oromoo tuffatanii osoo Oromoon isaan baadhatee deemu ka isaan baadhate kana miila jala ciruu yaaluudha jechuudha. Wanni amma nu barbaachisu maali? Oromoon bakka teennatti deebinee qabsoo barbaachisu haga walabummaa Oromiyaatitti itti fufuudha jechuudha. Waan agartee hin horre tokko kunuunsuun hin barbaachisu. Yoo taate balleessuu malee. Kanaafiyyuu nuti akka Oromootitti Jawaar Muhammad tuquu jechuun nu cufa tuquudha. Jawaar Muhammad Oromoo qofaatii miti. Waan inni tokko dhaamuufiin ka fedhu. Jawaar Muhammad OMN balleessuuf deeman. OMNif maaliif balleessuu deeman? Sagalee ummatoota cunqurfamanii cufa bikka taheera. Kanaafiyyuu afaan birootiin afaan namni biraa kan ummata Itoophiyaa keessatti dhagu tokkoon dabarsuu fedha. ዛሬ በጃዋር ሙሐመድ ላይ የተቃጣው ጥቃት ጃዋር ሙሐመድ አጥፍቶ ሳይሆን ለጭቁን ለተገፉ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ድምጽ ሆኖ ስለሆነ ኦኤምኤንን ለማጥፋት ነው። በተለይ የሲዳማ ወንድሞቻችንን ድምጽ ስላሰማ የቅማንት ወንድሞቻችንን ድምጽ ስላሰማ የሶማሌ ወንድሞቻችንን ድምጽ ስላሰማ የአፋር ወንድሞቻችንን ድምጽ ስላሰማ የአገው ወንድሞቻችንን ድምጽ ስላሰማ የከምባታ የሃዲያ ለሁሉም የአየር ጊዜ ሰጥቶ በነፃ እንዲገለገሉና ህብረተሰቦቻቸውን እንዲያነቁ ስላደረገ ብቻ ነው። የነሱ ሽፍጥ ተደብቆ እንዲቀር የሚፈልጉት ናቸው ይሄን እያደረጉ ያሉትና እናንተም ከጃዋር ጋር ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ቆሙ ለማለት ነው የምፈልገው። ከናፍዩ ጃዋሪን ትቁ ጀቻን ንጩፈ ትቁዳ ጃዋር ወሬገሙፍ ጋሌ ኑስ ይሰዱ ወሬገሙፍ እንጀራ ለቶማ ገለቱም ሲንጀና ሶ ቀብቲ አማ ጀኑ ከነራቲ ነምኒ ደበሎን ጀራኔ ገመታን ተበራ አንቶሌ ገታን ተበራ ቀብቲ ታኑ ከረቲ ያራ ያርፊስን ኢብስቹ በርባደን kanatti aansuudhaan immoo hangamaa kun ta'ee jira. Fakkeenyaaf akkuma jedhamu amma akka yeroo ammaa hordofaa jirtanis waraanis yeroo ammaa kana marsee jira. Qeerroonis bakka jiranii kaanii
sagalee isaanii dhaggeeffachaa jiru achitti mana isaanii marsanii jiru wantoonni hedduun ta'uudhaaf deemu jechuudha isas akkuma odeeffannoo garreen waliin haa kan deemnu ta'a kanatti aansuudhaan mootuu erga kun ta'e mootuu maal gochuudha qabna akka fakkeenyaa fi hawaasa Minisootaa as jiraatuttis akka biyyaattis akka qeerroottis wanni ta'uu qabu jedhu irratti mari'annaa fakkeenyaan uummanni muraasni kanaan dura kaasaa turanii fakkeenyaaf asitti hawaasa Oromoo bal'aadhaaf yaamicha taasisanii marii bal'aa kun mootuu wantaa waan ol geenye jechuudha marii bal'aa taasisu sanara dabree mootuu deeggarsa isaa agarsiisuudhaaf isa qofa osoo hin taane deeggarsa uummata Oromoo agarsiisuudhaaf hiriiras kan barbaachisu taate hiriiras ni baana kan jedhamni hedduu kaasaa turanii isarratti qabxii maal gochuu qabna kan jedhutti deebi'aa isarratti yaada kennan jechuudha. Tayyee galatooma warri qophii kana si qopheessitanillee furmaanni wanta kanaa wanti godhamuu qabu Jawaar uummata Oromootiif of kennee jira. Inni daa'ima akkuma kenna qaba. Maatiin illee akkuma kenna qaba. Inni garuu maatii daa'ima ofii caala uummata Oromoo kanaaf dabarsee of kennee jira. Kanaaf maal godhu isa qabna sakuritii gandaa kadhatu irra nuti akka uummata Oromootitti fandii tokko goonee ka dhuunfaa isaa jechuudha. Akka fuulduraaf isaa eegu akka godhu dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Galatooma. Solee namni biroo isarratti inni fakkeenyaaf kan jedhe gama biyyaatti deebi'uudhaan amma yeroo ammaa kan eegaa jiru sekiriitii mootummaa waan ta'eef saniif doorsanii har'a ijoollee kan akka jalaa ba'an yaalaa turan jechuudha. Isarratti isaan dhiisii uummanni Oromoodhaa galii isaa barbaachisu baasneetiniin sekiriitii yookiin immoo eegdoo dhuunfaa isaa gochuuf qabna jedha. Galatoomii Abdii. Yoo of duuba sin deebifne waan amma ta'aa jiru kan irratti illee faallamaa takka waa jechuu barbaada yoo na hayyamtu jechuu dhiifama guddaa waliin of duuba illee si deebise yaadatti kaaftetti hin dhufa. Inni guddaan garuu wanni adda ta'e kun waan Jawaar tokkicha irratti ta'uuf deemuu miti yookaan immoo waan Jawaariin irratti ta'ee miti. Waan Oromoo guutuu irratti ta'e jechuudha. Oromoon kaleessa obsa godhattee jirta. Qeerroon kaleessa abdiin waa eeggataa turte. Amma garuu obsi sunillee abdiin sunillee nu ga'uu qaba. Ijaaramnee ammallee tasgabbiin gaafii keenya sirnaan diriirsinee yeroon itti gaafannu amma. Gaafiin keenya maali? Gaafiin keenya akka duraanii gaafii xixiqqeessinee gaafannee uf xiqqeessine. Gaafii xiqqeessinee gaafannee uf xiqqeessine. Gaafii abbaa biyyummaa ilmaan Oromoo gaafachuu danda'u qaba. Oromiyaan jaarraa 150 waggaa 150 kolonii jala jira. Kan afaan baafnee dubbachuu danda'u qaba. Kun haqa. Yennaa hunda yoo analiisisii yookaan ammoo xiinxala dogoggoraa irraa kaane bakka dogoggoraa kufu. Dogoggorni irraa kaane kam? Oromoon Itoophiyaa ijaare jennee kaane. Kun dogoggora ilaalcha sirrii hin taane. Ilaalchi nu irraa ka'uu qabnu Itoophiyaan nurratti ijaaramte. Itoophiyaan dhiiga ilmaan Oromoo jissuun ijaaramte. Itoophiyaan dhiiga Taaddasaa Birruu dhangalaasuun ijaaramte. Itoophiyaan Maammoo Mazammir nyaattee ijaaramte. Itoophiyaan Abdiisaa Aagaa biyya isaa irraa buqqiftee ijaaramte. Itoophiyaan Waaqoo guutuu waraanaan gubbaa irraa qawweentumaa ijaaramte. Itoophiyaan ilmaan Oromoo guututti akka biyya isaanii irraa buqqaan godhaa ijaaramte. Itoophiyaa tan Oromoon ijaare jedhamee nutti himama. Kana amannee fudhanne. Kanaaf of salphee. Kanaafuu Itoophiyaan nurratti ijaaramte malee Oromoon Itoophiyaa hin ijaaru. Kanarraa kaanee Itoophiyaa akkamii ijaaruu dandeenya jennee waliin mari'achuu dandeenya. Yoo kana walamansiifne qofa. Kanaaf siidaa Minilikii deebisanii nurratti ijaaran. Kanaaf siidaa Haayila Sillaasee nurratti dhaaban. Kanaaf ammoo ija keenya tokkocha nu jalatti tumanii jechuudha. Ija qabnu tokkocha nu jalatti tumaa jiru amma. Oromoo socho'uu danda'uu qabdu. Oromoo dammaquu danda'uu qabdu. Gaafii kan ka qajeelaa kolonii jalaa bahuu qabna. Kolonii Habashaa sirna nafxanyaa ka haguugguu jijjiirataa nutti dhufu. Ganamaa galgal
carraan sadii haga har'aa nu dabartee jirti. Afrafatu nu dabruuf deema. Kanaafuu kana laallannee gaafii gaafannu gaafiin nu gaafataa jiru gaafii abbaa biyyummaa ta'uu qaba jechuudha jeelan. Galatoomii abdii dhiifamallee inni maal godhuu qabna jedhu Itoophiyaan imbaasii asii banattee qabdi. Jawaar balballi isaa cufamee jira. Boru ganama kaanee imbaasii Itoophiyaa asii baname cufuu danda'uu qabna. Oromoo. Yoo kana godhuu baanne nuyyuu hin jirru jechuudha. Balballi sun boru ganama sa'aatii 9tti banamuu hin qabu. It needs to be shut down. Embassy Itoophiyaa koloneeffataa nurratti ijaarama. Kanaafuu cufuu danda'uu qabna. Inni lammataa Lammaa Magarsaatiif dhaamsa dabarsa. Lammaa Magarsaa bakka jirtutti Jawaar Muhammad laaptaappii isaa fuudhee si kenne. Waan qabsoo Oromoo ittiin geggeessaa ture ka bara dheeraa fuudhee si kenne. As baatee dubbachuun yeroo kanatti sirraa eegamaa jechuudha. Akka ilma dhiiraatti akka ilma Oromootti si gaafanna. As bahii dubbadhu Oromoo Jawaariin baraarisiin jenna. Jawaar rakkoon qabu du'uuf qophii. Wareegamuuf qophii. Garuu biyyi sunii fi ilmaan Oromoo kana booda dhiigni tokko akka dhangala'u hin barbaadu. Kana jechuu barbaada. Inni sadaffaa yaada duratti achii ka'e. Yaadni kun maali? Jawaar kana booda mootummaa irraa eegumsi kun godhamee fi dandamachuu hin danda'u. Eegumsi isaa akkuma inni jedhe abdiin isaa uummata Oromoo ta'uu qaba. Nu ta'uu qabna jechuudha. Abdiin isaatiif eegumsi isaa akka nu ta'u akkamitti isa tajaajiluu akka dandeenyu asirraa herreeguu danda'uu qabna. Itti yaaduu danda'uu qabna. Ulfaadhaa galatoomaa. Firin hedduu ulfaadhu qabxiiwwan hedduu kaastee amma mootuu sa'aatiin dabraa jenni sa'aatii deegaa muraasa qabna waan ta'eef yoo xiqqaate nama sadii irraa yeroo wanni an dubbadhu maal godhuu qabnaa ka jedhu irraati. Rabbiin nu offolchu malee sila Jawaarii securitiin sun halkan kan deemte har'a oduu nu dhageenye Jawaarii securitiin deemtee humni been tokko ijjeeffamee humni kan mootummaan qorachaa jira yookaan murtii dhiyeessinaa jiran sila diraama warra waan hedduutu ta'e. Wanni kun ammoo lammuu deebitee ta'uu hin qabdu. Nu maal godhuu dandeenya akka jedhu tokkoffaa waldaaleen hawaasa Oromoo ka Ameerikaaf guutuu addunyaa jiran cuftuu isaanii ibsu waan kan balaaleffata jechi jajjabaa kan qabu barreessuu qaban. Waldaaleen amantii cuftunuyyuu, waldaan kiristaanaa, masjidonni, bataskaanii cuftunuyyuu waan kan balaaleffachuu danda'u qaban. Waldaaleen ogummaa hawaasa professional sessions yookaan ammoo sivikii ta'an ka Oromoo oosan waan kan balaaleffachuu danda'an. Waan kan biyyatti kun akka gara badii deemaa jirtu waldaalee mirgoota ilmaan namaatiif falman cufaayyuu mootummoota gamtoomanii, Human Rights Watch, Amnesty International, Embassy America jechuun State Department waan kan hundaayyuu xalayaa barreessuu qabna. Namni dandeettii kan qabu barreesse namni imeeliidhaan waan adda addaatti erguu qaba akka hawaasa illee erguu qabna. Kaan ammoo jechuun mishiinoota Itoophiyaa ka biyyi kan jiran hundayyuu duratti falmii garsiisuu qabna. Diyaaspooraan bakki jiru hundattiyyuu hiriira bahuu deeggarsa Jawaarii fi qabsoo Oromootii qabna argisuu qabna. Akkuma kiniin jedhe gaafii ta'e namaan duubatti xiqqeessinee gaafachuu hin qabne gaafii jajjabduu gurguddoo cufaayyuu har'atti nu deebisa jennee gaafachuu danda'uu qabna. Kaan ammoo wanni an Jawaar Muhammad illee dhaam tokko namni hedduun OMN kan qabatte biyyatti hin galanii gaaf tokko OMN jechuun akka sirbi guchii haa ta'u miil tokko achi gam godhate miil tokko asaa godhatu man guddaa kan cuftee hin deemin jedhaniini ummatii alaa ka diyaaspooraa waan kan bulfachuu hin danda'an fakkaata akka yaadutti wanni achi dhalatu hin beekne bor interneetii kutuu danda'an gaaf interneetii kutanii serverii tuwalti arganii jiru saatalaayitiin kun hin jiru feesbuukiin karaa Jawaar nam qunnamullee wanti tokkollee hin jiru. Kanaafuu OMN kanallee adodeeffanne warri biyya alaa maali yaaddan sunillee waan tokko kan nuti yaaduu qabna gabaabsaa akkasuma jedha. Kadiroo hedduu galatoomii kanatti aansuudhaan mootuu Obbo Ahmad. Sila haasa'u illee hin barbaanne guyyaa har'a guyyaa hedduu aariin na dhagahame. Anyways aaruun gaariidha. Aariin keenya garuu wayitti murtii irraan nu gahuu qabaa jechuudha. Kaleessa gaafa Abiy biyya kana dhufu ana seenaa ana kana godhaa sana godhaa irratti wal dorgomnee warra dura deemnee karaa isaan agarsiisne keessaatiin nuti ilma keenya takkicha fuunee kennee fi nu nyaattee oolte har'a nu nyaattu garuu abadan nu nyaattu sun akkasitti haa ta'u aarii keenya hin bulfanna. Ani ammoo sajjashanii wanni nan qabu namni yeroo gabaabaa kana keessatti namni kun
fiigee waliin dhufe bor akkuma murtiitti murteessu barbaada bor sa'aatii 6 Oromoon Jawaariin si wajjin jira jedhu 6 PM bor Oromoo sentirii wal agarree akkamitti waan kana of dura uummata Oromooti wajjin of dura deemsisna irratti akka mari'annu TV'n biyya kana jiru immoo kanumti nuti ijaarre OBN'n illee jira dhufee dhugaaf dhala keenya haga baasu dhuguma yoo TV Oromoo ta'e kan anfaan ijaarre kan keessatti hirmaanne jechuudha. Dhugaa keenyas dhala keenyas eenyu akka taanes isaaniitti isaa himu yoo wanna barbaachisaa ta'e jechuudha. Yoo nurraa hafan immoo diinummaadhaan isaan kana farrajna jechuudha. Bor sa'aatii 6tti yoo lagarre kam jettu akkuma murtii. Amane duga kam sinjara nama tokko fara fudhatanii xumuruudhaaf deema. Dubartii carraa Dubartii keessa as bahi Amira. Yeah. Foto tu bahi. Ayyaada guddallee hin qabu dubartii ma jennaan as bahee garuu wanni dhufeefi wanni ta'ee nu hunda miidhee jira nu gaddisiisa dhaamsa nama sadii dhaamuu fedha kantiibaa Taakkala Uumaa Jawaarirra Finfinnee keessa waa irra geennan si itti gaafatama lamma kompiitara karaa nagaatiin siif kenne harka isaa qulqulluudhaan isin waliin dalagaa jira wanni tokko soo har'a irra gahee jiraate isinis itti gaafatamtan Dr. Abiy, number 1. If something happened to Jawar Mohammed, you are responsible. That's it. That's all what I'm saying. Hey, sorry. Anna? Yeah. Okay. Hayya galatooma kuma laafi baatanii argineen jarjareeffe waan hangaasotanillee hin beeknu hedduu emotional taane Jawaar waa ta'u miti Jawaar nama tokko murteessee gale kaleellee akka waa ta'ullee nu hunduu hin beekna waan dhufullee maaliif ammoo Abiyyi Ahmed garaa keessa bofa taate afaaniin Oromoo taate akka inni asii kaasetti namni kun hundi guyyaa san takkaa mootummaan Oromoon bahee akkasi simatee jiru bahee si simatee kalee paarlaamaa irra sanaasoftee har'a gochi haganaa raawwachuun tuffii uummata Oromoo akka waa takka nu gara wanni hin jirre hin ijaaramne argee namichi guuttatee kan raawwatee waan kana geesse Oromoo kun dhimma Jawaariiti miti dhimma Oromoo guutuuti Jawaarii silaa Oromoo biraa miti mootummaa maqaa Oromoo dhaawwatu miti kammaan Itoophiyaan maan sun Jawaarii galatan malee kanaa miti wanni Jawaariin mal it's okay nama baay'ee dhabne Jawaariin durallee nama baay'eetu du'u miti Jawaar du'e jechuun qabsoon Oromoo asitti dhaabatte jechuu miti Jawaar miliyeenaan jira Jawaar miliyeena horee jira nu hundi Jawaar garuu wanni beekuu qabu dhumti isaa ammoo baga yoo an baase osoo garagga qabatee akkas arraba mi'aayee fagoon hun deemeeti osoo hin beekne hunda addaan qoodeetiniin nyaataa jira jechuudha. Gocha raawwate ammoo Oromoo diqquma kalee akkana jette hunda waliif fida malee waliif fayyisa malee Oromoo addaan hin baasu. Kana hubachuu qaba akka gaariitti. Kana beekuu qaba. Qarallee wanni haa ta'u jedhameeti malee wanni namicha kanarraan eeggan beekeellee jira Jawaar. Uummata Oromootiif dhaamee jira gaafa Abiyyi dhufu. Akka duumni Abiyyi qullaa ta'e akka duumni Abiyyi bineensa ta'e kanaaf akkuma asii dhaamame lammaa of course hin beekna lammaallee hagam rarraasaa irra akka jiru garuu amaanaan uummata Oromoo amaanaa fuudhee Jawaar si kenne lammaa har'a gabbaatee dubbachuu qabda dhugama sabboontonni OPDO keessa hoo jiraatan guyyaan jarri gara baanii baanaadha yookaan Oromoo faana bahu yookaan nafxanyaa faana bahu tanaan ala wanni jiru hin jiru akkuma asii kaafe Oromoon addunyaa irra jirtu hundi abbaan feete siyaasaa irratti hanqina Jawaariin irraa qabaadha. Adda dhimma siyaasaaf hanqina olii qabnu miti. Dhimma Oromummaati. Gabbayii dhaabadhu bakka jirtu hundaa eenyu akka Jawaariin ta'e agarsiisa.
guutuu addunyaa kanarra Oromoon jirtu. Namni dhugaan Oromummaan itti dhagamtu, namni dhugaan Oromoo taate. Kun dhimma Jawaariitii miti, dhimma Oromoo guutuuti, dhimma Ijateenna Jaamsuuti. Wanni kun nama miliyeena, namichi kun damee irra dhaabatee ol bahe hin beekne, eessaan akka bakka gahe hin beekne. Kabajaa Jawaariin malutu Abiyyiin malee. Dheengadda gammachuu isaa namni tokko hin baane Oromootu kutaa mara keessaa ba'aa ture. Because namni bofarraa bee bofuma. Osoo sabboonummaa qabaate jalqaba isaatti tola, beezii isaatti tola. Gaafa bahe Itoophiyaa tokkitti Itoophiyaa duraa san jedhe. Itoophiyaan duraa takkaa keessatti hin agarre Oromoon. Takkaayyuu Oromoon Itoophiyaan maqaa Oromootiin dhaabattee hin jirtu. Itoophiyaan Oromoon keessa of argite hin jirtu. Irraan taree siyaasaaf jenne Minilikiin faarsaan ture. Irraan taree Siidaa Hayila Sillaasee dhaabe kan takkaayyuu mootummaan kamuu ittiin gamin hin godhin. Kanaaf an kanaan wanni jedhu hin jiru galatooma boru ammoo akka boleeyyanki asii kaasanitti namni tokko Oromoon ispeeshaalii Minisootaa keessa warri jirru wal gahuu qabna sa'a sanitti deeggarsa qabnuu fi haala qabsoon keenya garam akka deemaa jirtu nu hundi mul'isuu qabna galatooma isin jedhu. Tashite waaqoo jechuudhaan dhaamsa dabarfachuu barbaada akkamiin dandayaa jedhe DC jira. Sila hindi dee amma Qabdii takka qofaa qabdii gammaan kan jedhee seenessee san Muummicha ministeera keenyaaf Abiy Ahmediif maalidha gaafa nafxanyoonni fonqolchaa mootummaa sirratti godhuuf ka'an san ummanni ati abdatte laga xaafoo fi sulultaadhaa fi ka'ee lubbuu ufiisiif kennuuf deeme Jawaariin akka ta'e hin wallaalin. Jawaari ati har'a lubbuu isaa baasisuuf deemtu kanatu kaleessa lubbuu kee baasuuf ka'ee sii dhufe. Takka jedhe. Nutis akka Oromootitti gaafa nafxanyoonni sitti gamanii achii si baasuuf deeman san addunyaa tana cufatti yaanee akka bulchaa Amaaraa san nyaattetti Abiyyiin hin nyaattu akka Jeneraal Sa'aare nyaattutti Abiyyiin hin nyaattu yaa nafxanyaa jennee guyyaa dalagaa keenya dhiibnee hirriba dhabnee si hiriira baate. Har'a ati ammoo as gara galtee harma haadha keetii ciniinaa jirta. Beekadhu. Beekadhu siin jedhaara. Beekadhu jagee keessa si qabee siin jedhaara. Beekadhu. Kanumaan xumurachuudha hundumti keessanuu guyyaadhaa itti argamtaniitiin yaada keessan qooduu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa isin jenna. Akkuma beekamu guyyaa boruu sa'aatii 6tti walgahii jedhanii namoonni hedduunis dhufaa asirraa wanta hafes yoo jiraate guyyaa boruutti muratanii sa'aatii bal'inaan fudhanneetiin karratti haasawuu jechuudha. Hundi keessanuu hedduu galatoomaa isin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hanga ammaatti hordofaa turtan hawaasa Oromoo Minisootaatti argaman Gojjaa hanga ammaa irratti raawwatamu irratti yaada isaanii ibsaa jiru jechuudha. Guyyaa boruu mootuu haaluma wal fakkaatuun waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti walitti deebineetiin yaada bal'aa akkasii geessu ta'a. Hagasitti kophee uummanni kana wajjin gargaaras ni deemu. Guyyaa boruu sa'aatii 6tti waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa Oromoo Community Center akka argamtan gamanuma yaamsisan. Eeroo biyyaatti.